Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa deelii bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa baay'atu. Oduu haaraa qabannee dhiyaanneerra haga dhumaatti nu wajjiniin tura. Chaanaalii keenyaaf haarawaa warri taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafanna. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegala. Waraanni Suudaan finciltoota Itoophiyaa hin deeggarre jechuun waakkateera. Suudaan finciltoota Tigraay deeggarti jechuun isaa qondaaltonni Itoophiyaa himatan mormuun waakkate. Waraanni Itoophiyaa finciltoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abboot TPLF gama Suudaan Itoophiyaatti ce'uuf turan 50 ajjeesuu fi 70 madeessuu gaafa jimaataa himeera. Qondaaltonni Itoophiyaa gama lixa biyyattii hidhi haaromsa guddichi Itoophiyaa jiruun humnoota dhufan irratti tarkaanfii fudhatamuu wayita himan kun yeroo jalqabaaf miti. Gareen Jeneraal Fissahaan hoogganamu gama lixa biyyattii Beenishaangul Gumuziin hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa danquuf yaalii 2 taasise jechuun Leetinaant Jeneraal Baacaa Dabalee gaafa sanbataa himaniiru. Kan jalqabaan humni 500 ta'u yoo dhufu 190 ajjeefamee gara dhufetti deebi'eera. Isatti aanuunis 200 dhufan keessaa 60 kan ta'an jalaa rukutamanii gara Suudaanitti deebi'eera jedhan. Yaaliin juntaa keessaa fi alaan waraana qindeessuun qacaramtoota alaas fayyadamuun Itoophiyaa bittinsuuf taasisaa ture hin milkoofne jechuun dubbatan. Waraanni Itoophiyaa hidhattoota kana waliin meeshaalee waraanaa garaagaraallee to'achuu hime. Gaafa jimaataa dubbii himaan waraana Suudaan Birgaader Jeneraal Alxaahir Abu Hajaa himannaan Itoophiyaa bu'uura hin qabu jechuun ibsuun Suudaan Tiribuun gabaaseera. Suudaanii fi waraanni ishii dhimmi keessoo Itoophiyaa keessaas ta'e biyyoota ollaa kaan keessaa hin seenu jechuun himan. Hariiroo Itoophiyaa fi Suudaan waggoota dheeraaf hariiroo cimaadha jedhamu qabaachaa turan. Hariiroon kunis gama siyaasaa qofa osoo hin taane aadaa fi jiruu fi jireenya uummataan kan cime ture. Bara bulchiinsa pireezidaantii duraanii Suudaan Omar Hassan Albashir hariiroon kun cimee itti fufee ture. Keessumaa Albashir hidha Abbayyaa Itoophiyaa ijaaraa jirtu deeggaraa turan. Albashir buusuun mormii taasifamaa turee fi muddama saayisaa biyyattii keessatti dhalate furuu keessatti gaheen ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed bahan murteessaa ture. Haa ta'u malee yeroo keessa ejjennoo Suudaan hidha Abbayyaa irratti qabattee jijjiiramuu eegale. Suudaan ejjennoo Misrii deeggaruun Itoophiyaa waliin osoo waliigaltee hin gahamin Itoophiyaan hidha Abbayyaa guutuu hin qabdu jechuun dhimmicha hanga United Nation geessaniiru. Itoophiyaan kanuma keessa hidha guddicha Afrikaa ta'uu jedhu kan yeroo lammataaf bishaan guutuun milkiin xumuruu ibsite. Waggaa kana ammoo dhimmi lafa Itoophiyaa fi Suudaan daangessuu fi qotisaaf mijataa ta'e Alfashaag biyyoota lamaaniif madda wal dhabdee ijoo ta'eera. Bakkee kana waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalee guyyoota muraasaatti ture. Waraanni Suudaan kun to'ate. Itoophiyaan immoo kana mormuun yeroo adda addaatti ibsaa turte. Hariiroo Suudaanii fi Itoophiyaa rakkoo keessa osoo jiru muummeen ministeera Suudaanii fi dura taa'aa Igaad Abdallaa Hamdook dhimma waraana Tigraay irratti jaarsummaan hiikuuf yaada dhiyeessanii turan. Itoophiyaan garuu jaarsummaa Suudaanitti hin amanu jechuun deebiste. Hariiroon yeroo ammaa Suudaan waliin qabnu xiqqoo kan daandii qabate miti. Walamantaan qondaaltota Suudaan waliin jiru erga loltoota biyyattii daangaa Itoophiyaa cabsuu seenanii laafeera. Marii kamuu gaggeessuuf ammoo walamantaan jiraachuu qaba. Kanaafuu Suudaan mariif haala mijeessuu keessatti qooda fudhachuu dura dhimmoonni kunneen furamuu qabu jechuun dubbii himtuun muummee ministeeraa Abiyyi dubbatan. Ergasii Suudaan Abaasadaarra ishee Finfinnee jiran gara biyyatti waamuun ishee ni yaadatama.